ما بيان كتاباتهم جرات قال أنا ربكم كان جيران سيفان مان أنت في تبرن ماتي صاروا مسين نفسي ولا رجلين دي فما وليقونا ركون نجرو قال أنت جرا جيتشو مال في ديام زامدا جبيا تشي يا سيفا تشين كابين نه أبسي لا جوتا تجارتيسا أنا كوفام تنامني الربسا جرو بريسو namni nama duratti waan fedhe siin jedhee deebi'ee achiin dhiifama akkana maali jechuun hin jiru. Si galee kanaaf waan inni viidiyoo haasa'e jechaanillee jechuu baadhu namu argeera dhagahee jira. Jecha inni jedhe san jecha inni isiidhaan jechaa ture san haga ilmoo maaliin argatanii jaarsaa hojjan sin baasaa maalii godhee waan akkasii godhee Siri dhaqee jedhu san waan inni akkas jecha san bakka namni dhagahee madagaa haadha abbaan isii firri isii mijatti tanaa wayita caqasan maaltu itti dhaga'ama abbaa isii maaltu itti dhaga'ama haadha isii tan maaltu itti dhaga'ama namni maaf kana iyyaan sanirraanuu yoo namni durriyyeen namni argellee haasa'e waan namarraa fakkaatu namni calliseetuma bira ta'uu danda'a garuu namni guddaan tokko namni silaa waan diinii rabbii dubbatu wanni silaa yoo namni nuyyuu tasaasaan yoo mijattiin tasaasateeyyuu mucatti maantu nu tawallaaltu ta'eyyuu gorsuu danda'u. Waan akkana akkasiitii miti akkana godhini jedhee itti himu qabamoo waan hagana gahu jedhee arrabsee irraa bahee mucuq jedhee as deebi'anii dhiifama. Ati akkamiin fudhattamee wayita kana ati matammaan keessaniyyuu isinummaanuu dhaabaddaati. Laali ibsaa kiyya maal lama qoy lammaffaa jedhe sadaffaa. Koi tokko lammaffaa miidiyaa kana gubbarratti ana maakiin osoo walitti hin dhabamne min durallee erga dabalamnellee waasitti maame warroonni waan fedhan jedhanii irraa bahanii naafisiin obboleeyyanii ijoollee biyya takkaatii lajagas harargeellee ta'uu danda'an harargeen Oromoodha nullee Oromoo garuu ammoo naafisiin obboleeyyanii ana jala waan fedhe jedhanii ni arrabsanii irraa bahanii dhiifamaa ani obboleeyyanii wanni jedhu na biratti hin dalagu tuffiidha malee tun biyya teessan ta'uu dandeetti bakka feete ta'uu dandeetti garuu ana jala dhuftee arrabsitee irraa baatee waan feete jetteeni isiin nuufisiin ijoollee biyya takkaatii waan fedhellee jedhuun rakkoo hin qabu maal jechuu kun sadaffaa video isii finnaa video maalii finnaa video akkana isin baasnaa sila isin ka miidiyaa kana gubbarratti halkanii guyyaa warri waan akkanaa kana iyyaa ooltan kun waggaa meeqama iyyaa ooltan kun maa hin finne video makana maaf gadi baastaniituma agarsiistanii ummata kanatti jechuu nutti hin agarsiisne ka isin adda argitan kana video ima fida yume video majettan kana fida yume yoo qabaatanii rasiisin jedha achumatti ilaala yoo barbaaddan ol baasaa isin jedhe minimum maal samaam si galee laal maakiidhaan maakiin ka walitti dabalamneen wani na dura taree jiru yafallageen agar binoor silaa qabaatteeyyu jechuudha wannumaan akkasii silaa jiraate የለም ኩኒ አከ ዲባንድ በሹር አከ እንጀረም ቤ ግን ቢኖርም ብመጣም ዮ ዱፈሌ ምንም ቀየር ነገር የለም ወን ጅጅራም እንጀሮቹ ሲገለ በዋን ሲ ዋን ተሬ ሃሰው ሲ ጂኒ ዋንም ሃሰው ከነ ሙሉ ፉረዴ ጃለዴ አክሰፕት ጎዴ ዋን ዱፉ መራ ወን ነድሮ ደርብ ከነ ይላልቱ ኤርጋናፊሲ ወልም መከምኒያስ አይደል Mama bayan video hin baasa video si qaba akkana wallahi fide rufe fidi me obboleessa fidi kuno video ran nama kuma saddeeti foytu nulaala jira tayi gaafat ani taasal fardos duran duratti fida video san gize mara kana haasawun hin foqqatu gize mara kana dubbachuun hin dabdaru tole tepaddo teetu hidhaa waggaa meeqaatiin natti teepaddu waan feetanitti. Ati waa hundaan akkumaan isiniin jee akkuma dubbii tanaa sirra finnee fitnetti maatiillee gama duubaatiin akka fayyifnu abdiin qaba.
rabbi raayin kajeellaa qabaas ta'ammoo asirratti miidiyaa irratti maama bayaan ibsaa gaafachuu jiru isaan lamaaniin walii dhiisa isaan lamaan ummata duratti wal gaafataa jiranii maal akka waliin ja'an isaan lamaan ittiin dhiisa Hamza dubbii sirraa xumuru maatii saddaa fiyyaatii fi saddaa ibsaa fi maatii jara lamundaatu lafarrattan araarfadhaan isaa kalaas akka anumaatiitu araarfadhee namni miidiyaa irra fidii gaafadhu siin jedhan jiru miidiyaa duubumaan fixxataatiiti yoo jarri dhiifama sii godha illee dhiifama sii godha rakkoon jiru tatii yaabtee ta'an illee Itoophiyaa jira wal arginee dhiifama waliillee godhuu hin dandeenya Muhammad Bayaan katabaatam jiraatti. Gaal ani rakkoon qabu kan jiran siifa namaan an fiixee baran maatii saruma siin jedha naafsi wal arginee dhiifama walii goona rakkoon hin jiru maatii fixadhu kottu. Dabsala laal maatii ana Hamza galatoometin. maatii ana mana tira dhaqee arbataati maan natti falchi isi maatii narrat naddeemee arbata yoo ammoo kan fayyu kan godhu naan jettu taate rakkoon qabu araritti na hiikatus numadde dandeessaa seerallee nageeffatu ni dandeessa yes abaan rakkoon qabu tole laalakki dubbiin inshallah xumuramtee jirti waan lafarraa hafe malee waan online gubbaa akka rabbiin jaalatu akka rabbiin jaalatu akka namni jaalatu akka abbaan hundi jaalatutti online irratti haasoyne waan online irratti haasoyne taan ammoo talafaa tartiibaan inshallah ta'ala ni xumuramti haalatti xumuramtu waliin geggeessina waan gaarii goote araarri dhume bar maakiinis dhiifama siin jettee atis dhiifama jetteeni rakkoon qabu watubbiin dhumtee jirte boboodoo taanis wanni takka ta jirtu hin jirtu okay ati magaalaa tan ibsaan gaafachii rakkoo takka hin qabu ambarkuun sababamee absabs ambar sababaa kabajaa ulfinaatiif jecha yoo feetu najjeefadhu yoo feete akka feete na godhadhi sababaa ulfinaati soddaan ulfina hay sadarkaa tana jedhee wanni ati goote dhagay wanni maati wanni dhagay waan takkan siima dhagayfadhu wanni ati goote seerattis garuu bakkan jiru nani maamma magaalaa tamtu jira jechuun maal fiti hamza dubbii achi asiifachi hin qaqqabin indee obsi laafu yoo taate jaartii isaa ana qofa miti namni arrabsaa jiru obboleesso hangana gadi mee anaa dubbatee fixataa dhaabbu anaa dubbatee fixataa dhaabbadhu oggu takka magaalaa tam jirtaa eessa jirtaa jechuun wanni takka tatahamuu danda'u hin jirtu beek dubbii karuma nagayaatiin haala nagayaatiin akka nagayaatiin xumurree jirra asirrattis haasoynee jirra akkaataan ati itti gaafachuu turtes akkuma silaa namni itti gaafatutti na ajjeefattamoo na qalattamoo maal na godhatte jechuun tun ulfinaa fi kabajaa walii qabaachuudha nama agarsiifti tanaaf wanni ati goote Muhammad Bayaan bareedduudha galatoomii isaanilleen maakiilleen dhiifama akkuma waliin jettanitti ibsaan ammoo maatii haa gaafattuu jeesan rakkoo takka hin qabu ammallee wanni badee takka hin jiru jechuu fadheeti eessa jirtaa jechuun si dha'uu fi sii miti si ajjeesuu fi sii miti waan takkaa fi sii miti waliigalaa jirra dubbii karaa biraatti ni hiikannu jechuu fadheeti tanaaf yeroo bareedaa waliin fudhannee waan gaarii goonee galatoomaa ulfaadhaa naa tura nagaatti